Akkuma argitan kunoo egaa ganniin jechuudha eerpoortii akka deemteen akka Joordaan keessaa eerpoortii Joordaanitti uffanni ishee tokko tokkoon harkaa sassaabame kiiloo irra darbinaan akkasitti lafatti zirigirriqi gootee gattee galte jechuudha. Kan singarramu moon qorqoraa madaamiin ishee filaattillee gattee galtee jechuudha. Maal jetteen gadda moon qorqoraa kana daabboo kiyya bishaan isa jettee maa gochuun alaattee jette gatte kuno akkanatti diriirfattee sidditti jettee eerpoortii taa'aa jirti jechuudha. Lafa taa'aan jira jettee sagaleen balleessi'anii wacci waan jiruuf malee jechuudha. Nagaan daganne nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota jaallatamtoota kabajamtootaa fi maamiloota kiyya nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu namni akka itti ba'u malee akkaataa itti gara biyya isaatti galuu hin beeku jechuudha. Namni hundillee chaalenjii adda addaa qaba jechuudha. Akkuma carraasaati jechuudha. Egaa akkuma beektan gaafa mana madaamii keessa namoota hojii dhiibbaa qabu, hojii dadhabbina qabu. Ka gannii kana yoo argitan dhugaa dubbachuuf otoo anaati akka gannii kanaatti hin ejjedhu jechuudha. Maaliif yoo jettani muka yaabbatteeti ijoo waan isheen irraa mukarraa wanti funaantu argitanitu zayituunii muka yaabbatteeti ejersa isa jedhamurraa zayituunii aduu ciincaa keessa qorra limixii keessa funaanaa kan turte jechuudha. Garuu har'a galata dhabde akkasumallee ganniin nama makiinaa meeqa miicaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf otoo unuuti ani gadi ba'ee gaazii yoo ol fidaa jedhan akkasumallee dabbaa bishaanii ol fidaa jedhan burkutaa'ee lubbuun kiyyana keessaa ba'uu ga'a jechuudha. Garuu ganniin hojii dhiibbaa akka kanaa qabu hojjechaa turte galata dhabdee galte jechuudha. Dhugaa rabbiiti hagam yoo gaarummaa hojjettan hagam yoo dadhabdan aramni galatan qabdu jechuudha. Maaliifi hagam otoo ati gammachiiste hagam otoo ati hojjette galatan qabdu. Daaraa beektu miti daaraa qoraan amma baay'iste funaante gaafa abiddatti naqxu maal ta'a daaraa ta'a galannishii daaraa ta'e jechuudha. Otoo namoonni tokko jechuudha dhugaa otoo araba gaariiti otoo nama rabbiin sodaatu ta'eeti jechuudha. Nama amma kana mana isaanii keessa turedha. Eerpoortiitti uffanni ishee haga kana yeroo ta'ee badu gatiima kiiloollee hin kaffalanii fi miindaa ishee irraa kutanii ka'anii miindaa isheellee kaffalattee galchatti turte kana sila haadha koof abbaa koo obboloota koof hambita jetteetu uffata kana qabatte jechuudha. Egaa birriima ishee baafteetu uffata kana bitte ganniin. Egaa maaliifi yoo galan uffanni nama barbaachisa jiru akka biyya kanaa miti. Akka argite bitachuu hin dandeessu. Maaliifi bu'aa bahii baay'eetu jira biyya keenya keessatti jechuudha. Kanaaf ganniin uffata kanumayyuu galtee biyya isheetti bitachuu dadhabuu dhiisuu dandeessi. Maaliifi namni gaafa galee hawaasa baay'ee wajjin jiraata, waa hedduu keessa jiraata, waa hedduu bitaa. Saniifuu uffata tokko lama bitachuun nama dhiba jechuudha. Haa ta'uyyuu malee warreen madaamin keessan akka kan gannii kana qotqaaxaa akka kan gannii kana gantuu taate jechuudha. Of eeggannoo gochuu qabdu. Kiiloo keessan irra dabarsitanii tasa uffata bitiinaa jechuudha. Amma yeroo online irratti argine uffata online irratti arginu baay'ee babbareeda baay'ee nama hawwata. Wayyootuun kana uffadhee simboo gaariin qabaadha jenneetiin hawwina jechuudha. Akkasumallee ayyaanni adda addaa yeroo uffata uffanna jechuudha. Kan uffannee hin deemneef amma ganniin kan isheen uffattuun argitu gijaamaadha yeroo hundumaa. Nutis immoo kan argitan yeroo hundumaa kan nuti uffannu yuunifoormiidha jechuudha. Garuu gaafa biyya galleef nu fayyada jenneeti moofaa online irraa walitti qaqqabna jechuudha. Maallaqa keenyatti haasofna jechuudha. Garuu hanga uffata biyya arabaarraa shaanxaa 3-4 binnurraa maallaqa keenya walitti qabannee biyya keenyatti gallee wayyaa foormii nurraa qabu wayyaa bareedaa han saayiziin isaa nutti ta'u. Amma online irraa binna tokko nutti haphata tokko nutti bal'ata. Dammoo akka suuruma isaa ilaallullee nuun uffanni waa hedduun burkutaa'ee hanga gaafa gallultillee shaanxaa keessatti kan ciccite jira. Ani fakkeenya dhugaadha online irraa bitaan ture jechuudha. Garuu har'a uffanni sun burkutaa'aa dhugaa rabbiiti akka inni nama jibbisiisu singarrama hin ciccita dammo ho'a yeroo peestaaliin isaa ciccite kan shaanxaa keessan taane peestaaliitti faa godheen duulaaba keessa kaa'ee dhugaa gooftaa peestaalii isaa yeroo harkaan kan bisiksiksik jee ciccite leezeriin faa ofiisaa bitiqxiq jee ciccite jechuudha. Maaliifi
guyyaa galluun beeknu qophoofnee teenya jenneet uffata walitti guurree jechuudha. Shaanxaa tokko yoo galte maal rakkoo qaba? Shaanxaa tokkoon garuu bitanii akkas eerpoortiitti gatuun immoo dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama aarsa jechuudha. Maalin godhe ani beektanii yeroon galuuf ka'e jechuudha. Akkuma gannii kanaa kiiloo kiyyatu irra darbe toon taane wantoota eerpoortiitti oowwamanillee wallaaleen jechuudha. Natti himne madaamin kiyya homaa tokkollee kuniin oowwamu naan hin jenne jechuudha. Maalan godhe beektanii haaduu ishee xixiqqoo haaduu xixiqqoon waanuma biyya keenya hin jirre natti fakkaata. Maaliif ani nama baadiyyaatti alatee nama baadiyyaatti guddatee jechuudha. Haaduu ishee xixiqqoo kanafaa kallaaxa juusii daaku kanafaa maalan godhe beektanii hin ulfaata. Waan ulfaatuuf kiiloo yoo natti dabalee na harkaa fudhatu birrii na jedheetanii jechuudha. Madaamin kiyya dhugaadha akkuma ishii kana hadiyyaa dumbulloo cabaa tokko naan laanne dhugaa waaqa jiraata. Dumbulloo tokko naan laanne achi haqees immoo akkasaan naan dabarsine waanan beekuuf jechuudha. Waanan godhee haaduu sana cuubee ishee xixiqqee ishee qullubbiitti kukkunnu kana beektu miti ishee daarzana ishee 12 shigiima isheen bitee jechuudha. Akkasumallee kallaaxa jookii sanallee fuudhee jechuudha. Maal keessan kaa'ee shaanxaa harkatti qabatan keessan kaa'e. Maaliif jennaan akka inni na jalaa yoo ulfaate kiiloonsaa hin daballetti achi keessan kaa'e jechuudha. Yeroo naqee xilaallee jechuudha. Xilaa wanti madiinaa moo maal jedhani achi deemne xilaama tokko harkatti ishee xilaa sana yeroo sana aduu keessa deemna nuu bibbitan. Xilaa sanan gatu'een achi keessa kaa'e dhugaa waaqaati yeroo meeshaa keessa galee meeshaan sun akka waan warqii wayii keessa jiru yookiin immoo akka waan mujrima wayii keessa jiru xixixixitti jennaan natti iyyee jechuudha. Gaafa inni natti iyyuu keessaa baasanii na diiksisanii kun jariima si hiisisuu danda'a kun wanta jariima ta'e waan ta'eef ati eerpoortii keessatti maal akka nama gootu hin beekamu waan ta'eef jedhanii kallaaxa jookii sanallee ji'a xilaa sanallee ji'a haaduu ishee xixiqqoo sanallee ji'a dhugaa waaqayyoon harkaa fudhatan kiristoosii. Kanaafiyyoo obboleewwan kiyya maal jechuu barbaadeeni wanta darbe agaruu wantoota eerpoortiitti fudhatama qabanii fi hin qabne kiiloon keessanis immoo hagam akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Dirqama yoo miizana argatanii mazansiisattan okay miizana argachuu waannaan eerpoortii eegxan jennaan tasallee akka isin uffata keessaa maraxattanillee waqtii yookiin saayitii isiniin kennan jechuudha. Maaliif duuba keerra hiriira galanii miizanarra jiru. Miizanarratti miizanni kee kana keessaa maraxadha kuni xuruudha kana keessaan fudhadha jettee maraxachuu hin dandeessu jechuudha. Stop siin jennaan stop achuma dhaabda malee. Shaanxaa isaa otoo hin baniin otoo warqiin keessa jiraate akkati warqii sana keessaa fudhattu sin taasisan jechuudha. Maaliif kute bakka shaanxaan namatu duuba keerra jira warafaatu jira jechuudha. Namni dhaabatee si eeguu hin jiru. Saayitiin dhaabbataadha waan ta'eef. Kanaafiyyuu otoo manaa hin ba'iin maaltu yoo badellee yoo akka tasaa miizanni kiiloon keessan irra darbillee inni kun baduu haa qabu jedhaati ofitti murteessaati boodarra godhaa jechuudha. Boodarra godhaa isa baduu qabu sana achitti gataa yoollee mana madaamiitti gatee hin ba'u jettanii jechuudha. Kanaafuu wantoota isin fayyaduu fi wantoota isin hin fayyadne beektanii manaa ba'uu qabdu osoo manaa baatanii osoo eerpoortii hin dhaqiin dura jechuudha. Meeshaalee oowwamanis beekuu qabdu siniin jedhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.